Goni magaalaa Awwadaay guyyaa kaleessaa fulbaana 11 bara 2017 irraa eegalanii haga ammaatti mormitti jiru. Magaalota Dadarii fi Qoobboonis mormii kanatti dabalamanii jiran. Aanaan Cinaaksaan kan yeroo hundaa lolli irratti geggeeffamaa jirus qaama mormii keessummeessaa jirtu keessaa takka. Magaalaawwan Calanqoo fi Gooroo Muxii keessattis mormiin hawaasichaa itti fufeera. Nutis mormii kana bu'uura taasifachuun jiraattota magaalaawwan hedduu dubbisnee jirra. Jiraataan magaalaa Awwadaay akka jedhanitti guyyaa kaleessaa irraa eegalee haga nuti isaan dubbifnetti kan mormiin seena qabeessaa geggeeffamaa jiru. Daandiin magaalattii dargaggoota magaalaa Awwadaayin guutameera. Humnoonni loltoota federaalaatis magaalaa dhiiphisanii jiru jedhan. Mormii magaalaa Awwadaay guutumaan guututti dilamaa itti fufee jira. Ka'umsi mormii kanaa ilmaan Oromoo hedduu jijjiiree keessatti fixanii reeffa ol ergu jiran Somaaleen. Sanirraa uummanninis kun haa dhaabbatu eegarraa eegalanii itti jiran hiriira. Akkasii dilamaan tanaa itti fufee jira. Makalaakiyaanis dhufanii jiru inni waraanaa ibsa. Mormiin guyyaa har'aa magaalaa Awwadaay keessatti geggeeffamaa jiru magaalattiif seenaa jalqabaa ta'uu baatus garuu haalli jiru baay'ee nu boonseera jedhan. Dargaggoonni abdii biyyattii ta'an tokkummaadhaan yoo mormii geggeessan daran onne nutti horaniiru. Qaxaleewwan biyyaaf morman kana osoo qabnu biyyi teenya ni weeraramti jennee yaannu. Garuu warra biyya gurguratutu nu keessa jira jedhan. Isaanis qondaalota OPDO wayyaaneef amanamoo ta'anidha jechuun dubbataniiru. Mormiin kun roga maraan itti fufee jira. Magaalaan Qobbootis mormii saba Oromoo simattee jirti. Jiraataan magaalattii yaada nuuf kennaniin mormiin har'a geggeeffamaa oolee baay'ee nu boonseera. Qabeenya keenya magaalaa keessaa bahee gara naannoo Somaalee deemuudhaan nyaaphannutti horaa jiru irratti uggura jabaa kenneerra. Jimaan magaalaa isaanii keessa akka naannoo biroon geeffamne taasifneerra. Magaalaa keessa naanna'uun biyyi keenya weeraramuu hin qabu. Uummanni keenya badii tokko malee loltoota wayyaanee fi poolisoota humna addaa naannoo Somaaleetiin ajjeefamuu qaban kan jedhu immoo dhaadannoo isaaniiti. Qobboo keessatti haalli gaggeeffamaa jiru haala hedduu nama boonsu hedduu gammachiisan ta'e. Jinaa Ashandarree Somaalticha duraan liyyuu poolisii asitti gargaaraa ture. Qabatuma mana isaatii fi masgeelee kakkatabaa ture. Kana hunda faffacaafnee waan hunda goonee kuduraa jijjiirri lafa lamaanii bilan facaafnee lafarra faffacaasu. Mormiin haalaan gaggeeffamee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii Araddaa Daadoottis mormiin seena qabeessaa geggeeffamaa jira. Hawaasni martii walii galuun dhimma daangaa irratti mormitti seenan. Haga yoom hidhattoota abdii illeetiin ajjeefamna daangaan keenya muramee halagaadhaaf hin kennamu jechuun diddaa isaanii finiinsan. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii Araddaa Daadoo bakka jedhan. Hawaasni naannoo guutuun balaaleffateeti waa'ee walgahiirra bakka isaan walgaanitti nuti naannoo daangaan keenya maaliif nu kabannee maaliif nu kabachiifamnee hooggantoonni Oromiyaa keessa jirtan maaliif daangaa keenya federaalaa fi Somaalee waliin nu dha'uu jirti uummata keenya akkana miidhaa jiranii maal irratti nuti akkana tahaa jirraa maaliif akkana isin Oromiyaan aangoon teessan maalii yoo kana dubbattanii murteessuu baattan yoo humnaanis nurraa dhorkuu baatan jechuun jirra. Magaalaan Awwadaay mormii kana adda durummaan keessummeessaa jirti. Dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaa jiraachuu jiraataan magaalattii nu dubbatu. Gaafirraa jalqabee dilamaa keessatti jira. Ammaan ajjechaan ilmaan Oromoo irraa dhaabbatu OPDO'n bakka hin buutu dabarsuu jiru. Jiraattonni aanaa Gooroo Muxii gama isaaniitiin biyyi keenya maaliif muramee abdii illeetiif kennama? Humni addaa poolisii naannoo Somaalee fi loltoonni wayyaanee maaliif uummata keenya ajjeesu? Isinoo maal eegdu jechuun qondaalota OPDO'tiif gaaffii dhiyeessan. Qaamni Oromiyaa bulchina ofiin jedhan dhimmi daangaa naannolee lamaanii dhimma federaalaati. Kana keessa seenuu hin dandeenyu jechuun dhumaatii ilmaan Oromootiif furmaata kennuurraa of qusataniiru. Lubbuun namoota dhumaa jiru akka mana fi keessa dhumaa jiru keenyatu alaafimata nu fudhataa jennee jireessee gaafachaa jiran dhiiga nama keenyaaf akka badaa jiru eenyu gaafan. Waggaatti kana jenna deebisaa takkan qaban federaala harkaa qaba biyya federaala harkaa qaban hin jedhan. Wayita ammaa kana humnoonni waraanaa federaalaa magaalaa Awwadaay dhiphisaniiru. Haa ta'u garuu haga ammaatti miidhaan uummatarra ga'ee hin jiru. Tarii gara fuula duraatti karaa basaasota isaaniitiin hawaasicha irraan miidhaa dhaqqabsiisuun aadaa isaanii akka ta'es himaniiru. Kanaaf hawaasichi dursee of eeguu akka qabus dhaamsi darbaafii jira.
Jiraatan magaalaa Qobboo gama isaaniitiin haga yoom gabrummaa baadhannee jiraanna jechuun kan diddaa isaanii agarsiisan akkasumas ilmaan Oromoo biyyuma isaanii irratti dhumaa jiran gumaa baafannaa biyya keenyaaf ni falmannas jedhaniiru. Ajjechaan akka dhugaa dhaabbattu ajjechaan Somaalee saba keenya irra gaggeessaa jirtu haa dhugaa dhaabbattu jennee dhaabachaa ture. Akkasumatti itti dhufanii magaalaa guutuu ni baatee poolisiin akka duraanitti mindeerkinee arraan garuu gurbicha Maammaddiin jedhamu bichaa tutuu qabudha. Jiraatan magaalaa Awwadaay magaalaa isaanii irraa kan eegalee mormiin kun gara aanaa Cinaaksanii fi bakka birootti tarkaanfachuu ragaa bahan. Aramaas akka siilaa Qobboodhaas itti fufee jira. Garuu kan argine Qobboo ilaanga Qobboodha. Ammas Naaksan. Jiraatan magaalaa Qobbootis bakka hedduutti mormiin wal fakkaataan geggeeffamaa jiraachuu odeeffannoo qabannoon gahaniiru. Kun baay'ee isaan akka boonses dubbatan. Kana malees qoqqobbiin qabeenya isaanii mootummaa wayyaanee irratti akka aggaamamu simaniiru. Calanqoon Awwadaay biqiltuu itti jira akka ajaa'ibatti hedduu nama boonsara jilaan fiduraan kan gammaatti kunneen nama gaddabanii kun yoo akkanaan haala kanaan itti bifne waan oromummaan keenyaa qabamtoota akka bakka takka wajjin taanee haala amma jiru kanaan uummata kanarra yoo birraa biifne malee akka dandee hojii lafarraa dhimu kanaaf jecha itti bimu qabnaan jaarta bakka takka tokko taanee wajjin jennee akka birraa biifne. Jiraataan aanaa Gooroo Muxii gama isaaniitiin gumaa nama keenyaa kan baafatu numa qofaam. Dhumnee dhabamna malee gootummaa akaakilee fi abaabilee keenya xurii ittiin deemnu daangaa keenya weeraramtee jirtus kan kabachiisu uummata Oromoo qofa ta'uu himanii kanaaf ammoo irree tokkoon dura dhaabbachuu qabna jedhan. Ajjechaan kittitti yaannu amma akka mataa keenyaatti Oromiyaan guutuu yoo waliin galleetuma mootummaan uummanni keenya dhiiga nama keenyaa barbaanne malee namni biraa kan dhiiga keenya nu barbaadu jiru jenneeti yaanna jechuudha. Uummanni Oromoo qeeroon uummata Oromoo ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirtanillee yaadaanillee yoo nu deeggartan nuti warri biyya keessaa dhummee dhabamneetuma biyyittuun akka nama biraatiin hin dhaalamne biyya keenya sanarra dhummee dhabamuu qabnaa ka jedhu nu keessa jira. Weerarri daangaa Oromiyaa haala amma argaa jirru kanaan ni dhaabbata laata ajjeechaanoo akkamitti dhaabbachuu danda'a kanaaf ammoo furmaanni isaa maali gaaffii jedhuuf jiraataan magaalaa Awwadaay yoo deebisan rakkoon daangaatuun dhukkuba bara dheeraa dawaa dhabdeedha. Nuufi saboota ollaa keenya jidduu wal dhibdeen kamuun jiru qaama biraattuu duubaan ta'ee wal dhibdee tana babal'isaara jedhan. Kanaan isaa dhaabbata amma garuu hamma tokko yoo hojjete malee guutuutti hin dhaabbatu kana waan qaamni biraa duuba waan warra kana qindeessee duuba jira. Akkuma Awwadaay kana fakkeenya godhatanii uummanni bakka biraattis akka hiriira bahanii kanumaan jechuudha. Waliigallee yoo falmanne aduu bilisummaa ni argina kan jedhan jiraatan magaalaa Qobboo waan itti kaane kana eeggiti itti gochuuf ammoo tokkummaan sabichaa murteessaadha. Haqa keenyaaf falmachuun badiin qabu. Warra badii uumantu biyya keenya dhufee nagaa nu dhabsiisaa jira. Kanaaf ammoo cal'isuu hin qabnu jedhan. Yoo fikirratti waliigallee biyya itti fufne irraa dhaabbatanii jaalladha. Haalli jiruun haalli bareedaadha. Dhaamsidumaa kanneen hin qabu lammiin biyya waljilaa hanga ammaa kana caalaa akka waljilaanee lammii keenya kadhumaa jiru kanaaf dhaabbannee jaalladha. Jiraataan aanaa Gooroo Muxii dhumarratti dhaamsa dabarfataniin waliif tumsinee biyya keenya irratti dhumuu qabna. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatanis rakkoon keenya rakkoo keessan ta'uu hubattanii tumsa barbaachisuun akka nu cinaa dhaabbattan jedhaniiru. Waliif tumsinee mootummaa gabroonfataa kana heddaan buqqifnu malee ajjeechaan nurraa dhaabbataan jiru. Weerarri daangaa Oromiyaa haalaan cimeetti fufaa jira. Kanaaf furmaanni ummatumaa Oromoo harka jiraachuu eeranii kana dhugoomsuuf ciminaan mormachuu qabna jedhan. Dhaamsi waliigalaa kan jiru gaana biratti akka mataa kootiitti uummanni Oromoo kan biyya alaa jirtan isinoo akkamiin ulaaltanii dubbii sana keessatti rakkootanii gartanii masmara tokko kami qaawwa tokko nu dhabdan Oromiyaa keessaa daangaa tokko qofarratti argamtanii bakka sana jirre jechuu maaliif nu dhabdan bakka sanatti argamnaa eelaal bakka lafuma Itoophiyaa daangaa tokkorra yoo isin argamtan nuti qeeroon bakkatti deemsinu argannee jechuudha. Rakkoon as keessaa bakka seennu wallaaluu keenyaatu kana rakkoon irratti oofaa jira malee nuti guyyaa tokko nuuf geessii biyyattiin tun sila rakkoo tanaaf beeka. Hojii hojjenne jalaa bahuu dhabuudhaa itti sodaanne yoo waan takka dalayne bakkatti baanu dhabuudhaaf sodaa qabna malee nuti sila bakkatti baanu argannee nuti karatti sossoon waggaa waan takka asitti hojjenne karatti baanu argannee goyii wani mootummaan gabroonfataan kun wayyaa hanqanatti rakkoo dhiiga nama keenya lafatti filaasni godhaa jira waliin jiran naasila.
Jiraattonni godina Harargee bakka jedhanitti daangaan Oromiyaa takkuu takkaafisi sharafamtee naannoo birootiif hin kennamtu. Qaamni karaa riifereendemiitiin sararee kennuus jiraachuun qabu jedhan. Kanatu mormiif isaan kakaase. Lubbuun lammiilee nagaa biyyuma isaanii irratti darbaa jira. Uummanni Oromoo saboota ollaa isaa jiran waliin rakkoo takkas hin qabu. Dhaloota irraa eegalee biyya takka waliin qubatan walirraa sooraniiru. Aadaa, seenaa, ollummaa, jaalalaa fi kabaja olaanaa dhaloota irraa waliif qaban. Garuu warri nageenya uummatootaatti hin amannee jidduu seenuudhaan hokkara uumaa jiru. Kanatu mormii dhale. Mootummaan wayyaanee milishoota naannoo Somaalee hidhachiisee olola garaagaraa geggeessaa jira. Daangaan keessan asiin bu'ee baha biyya teessantu weerarame jechuun hidhattoota kana Oromiyaatti bobbaasee weerara geggeessaa jira. Magaalaawwan baay'ee keessatti biyya keenya murreen kenninu wayyaanee fi abdii illeen waliin ta'uudhaan Oromiyaa weeraruu haa dhaban. Biyyuma keenya irraa buqqa'uun nu haa ga'u. Qabeenya keenya saamuunis haa dhaabbatu. Sabaa fi sablammoota jaalalaa fi kabajaan dhaloota irraa waliin jiraatan jidduutti shira uumuun haa dhaabbatu kan jedhuu fi dhaadannooleen biroo dhageessifamaa jiru. Odeeffannoolee ammaan kana dhaqqabaa jiraniin ammoo daldaltoonni baay'een jimaa magaalaawwan Awwadaayii fi Qobboorraa bitanii gara magaalaa Jijjigaa geessuuf yaalaa osoo jiranii mormii ummatichaatiin ari'amaniiru. Magaalota kanarraa waan ari'amaniif jecha magaalaa Dirre Dhawaarraa bituun dirqamatti ta'ee jira. Kanaaf hawaasni magaalaa Dirre Dhawaa akka jimaan Oromiyaa keessaan baane ugguruu akka qabanis dhaamsi darba.